نقولتني ما لسه سنم من نسرك ما لي قبري إنه ما عفوف أنا متقولي بقول لي ماري كمان مون مقوفة يا من لا ها تاوكا أما ستونو تي رتي وفي رتا إيه لما سانسا صابماتي أستي أسمع نوامن ها تي يسوع ما لم بيها تا كان مكاننا يا رب إنه بعد فوكا إيه أبو فيصل أبو فاتو بري برا كابا إبر إني namni ganda kana amma kana maal tole waa'ee nageenya ganda keenyaa irratti waan walii galle natti fakkaata amma ajandaan keenya inni lammaffaa afuufaan ture waan ta'eef hinaaf hin galle. Dafeen galuuf isaani. Tole nageenya ganda keenyaa tokko shanee ta'uudhaan dabareen poolisii wajjin taanee namoota nageenya ganda keenyaa jeeqaa jiran akkasuma nageenya naannoo jeeqaa jiran seeraan akka isaan adabaman gara seeraatti finnee barsiisuu qabna. Kana irratti mari'ataa jira. Dabaree koo eeggadheen eegaa jira qe'ee koo kana taanaan naaf galeera. Kana eega xumurree booda gara ajandaa lammaffaatti dabarra. Ajandaan lammaffaa keenya immoo waa'ee qulqullinaati. Waa'ee qulqullina naannoo keenyaa irratti kosii adda addaa bakka arganitti gatu. Fincaan dallaa namaa jalatti bakkuma arganitti fincaa'u. Kun nurra darbee nu warra gurguddaa darbee daa'imman keenya dhukkubarra buusaa jira. Nullee amma kunoo qufaan qabamne namni qufaan hin qabamne jira. Qulqullina naannoo keenyaa hojjettan warroonni naannoo keenya jiraatan kun jiraattonni naannoo keenyaa kun hundi isaaniitu sareen ooduuti, lukkuun ooduuti, fardi ooduuti. Duratti gatanis hin jedha. Sababa kanaaf ijoolleen keenya dhukkubsatanii ciisanii jiru. Nu dhukkubarra buuneerra. Anuu amma isin nu waamnee dhufe malee anu dhukkubsachaa hin jira dhugaas hin jedha. Dhukkubsachaa hin jira kunoo. Maal kana qofa isa hoo kaasne dheengadduma kinoo haati warraa mirkana akkuma nama daakuu baatu kinoo koosii madaabaraatti naqxeetoo baattee deemteeti miti akka nama dadhabee balbala namaarratti gattee kan deemte adabbii maaltu kennameef ishiidha. Kanaafuu maala hin ganna kaana qulqullina naannoo keenyaa numatu kabachiisuu qaba numatu eeggachuu qaba. Kanaaf dhukkuba hamaa irra kan buune qulqullina naannoo keenyaa akka eegnu nuti bakka kosii itti gatnu mootummaa fi miti mootummaa wajjin taanee hamma danda'ameen qopheessaa jira. Bakka mana fincaanillee akkasuma qopheessaa jira. Yaa xiqqaattu iddoo kosiin itti gatamtullee qopheessinee jira. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti isan sirreessina jenneeti yaadna. Namni maal godhu jaalateetii miti namoonni dhibee adda addaa qabu jiru. Namoonni dhukkuba qaban jiru. Fincaan isaanii hoo itti dhufe karaadhuma irratti dhimma ba'anii deemu malee eessatti manni fincaanii karaarra jira. Akka maataa. Afaan tolfattaa softu malee isheenuu haraa gataa turte. Boraafadheen bulaare. Seeraan adeemu. Kanaaf amma mee amma waa'ee kanarratti eenyu filannee eenyu nama karaa kamiin filannee akkamitti bakka buufachuu dandeenya. Jechi yoo isin hin galle ila obar kanaaf yoo isin hin galle nama naannoo kana nu eegu dabareedhaan nama nu eegu akkamitti filannee bakka buufachuu dandeenya. Furmaanni isaa warroota waan akkanaa hojjetan warroota sababa ta'an isaan kan walitti qabanii barsiisuu yookaan adabu kana ta'uu baannaan boorus dhukkubarraa nafu. Waliin mari'annee nama nu eeguu danda'u filannee bakka buufne. Eenyu filata maree keessa? Yaada gaarii qabtani amma. Eenyumtaa filatamu qaba. Namaani. Eenyu siin hin jenne bishaan hin jenne. Furmaan isaa gama kootiin namni hundumtuu qulqullina naannoo isaatii akka eeggatu gochuu yoo ta'uu baate illee kunillee yoo ta'uu baate namni eeguu qaba. Tole furmaan isaa maal haa ta'u jettan?
Eenyu maal hojjetu jira. Isuma wayya kaa biraa eenyu jira moo isaan immoo dadhaboodha. Innumti quuqama gaarii qabu naannoo keenya kanaaf kan dhiphachaa jiru isuma waan ta'eef innumtaa ta'u. Tole asirratti maal jetta hirkana? Lakki lakkaan hin ta'u. Hojii lama irratti. Isuma innumtaa ta'u. Hin ta'u nama biraa barbaaddadha. Lakki an biraa barbaaddadha. Danda'u jedhe. Namni biraan jiru kaa namni dhiphatee hojjetu hin jiru. Innumtaa ta'u. Hin ta'u inni hojii biraa qaba hin danda'u. Isumatu ta'a kaa namni biraan jiru maal? Hirkanaati maal jedhu? Lakki anis hin danda'u jedhe. Mana harka baasanii haa filatani kaa maali? Namni hirkanaan nuuta jettan harka baasaa hojii keessan. Namni hirkanaa filatan bee. Kanaafuu hirkanaan filatameera jechuudha harka. Wanta kaffaltii hin qabne akkana waan himattisaa. Waan qabu. Waa'ee kaffaltii mindaa keetiitiif akkaataa eegumsa kan keetii nuti waliin dubbannaa walgahii keenya irraa asirratti xumurreerraa hundi keessanuu nagaan gara mana keessanii gala. Fai jedhaa ka nagaan oola. Fachan hin jedhu. Maal gochuun afaan dhuftu? Mana kootiin bar. Mana kootiin dhufuu hin danda'u. Mana keeti? Ani kan isin jedhu maal haa ta'u jetteeti. Yommuu ati hoo yaadni kee maali? Isin jedhani uummanni naasi filatu tole jettee tokko fudhatte. Bagan jedhe. Tokkoffaa maallaqa tan argadha. Inni lammaffaa immoo maali qe'ee koo neege. Koomu qe'ee koo qulqullina irraa oo neege. Innaa ormi fincaa'u kan dara deemtee ta'u eegduu fincaanii. Nan eegaaneen hin fincooftan hin jedhan. Qulqullina naannoo kooti eeguun immoo dirqama koo waan ta'eef qe'ee koo nan eega. Akkasii fitti qotika. Qarshiidhaaf qofaa miti. Wajjin jira. Kaaniifaatii waliin argamu waliin hin jiraan. Amma dhabii laaqana kunaa kenna. Laaqana? Deemii bakkoo sana mindaa siif haa kennanii nyaadhu hin qabu. Akkasi malee. Jirtu jenne nagaadhuma jirtu nagaa keessani jirra. Aduun saa. Olgalika. Asuma taanya namni meewwan akkatti xinnoo isheellee deemee dhufeet asumatti dhaabata waan ta'eef asumatti nyaadha. Jedhi kaanan jarjaraani haa deemu. Haa ta'u nagaatti. Maal goota? Adaraa seeraa kai maal goota? Maraatemu. Maal jechuun? Fayyaa qabdee? Ani fayyume maal taatati maal goota? Fincaantu naqabe maal? Fincaan asitti fincooftaa? Maalluun jedha? Deemat maallaan jedha ummannaa amma kiraa sassaabdummaadhaan ani hin jedhu ammannaatti fincoofta. Kaa deemat. Ate egaa fayyaa dhabdee turte. Suma fayyaa dhabe maal ta'a? Maal ta'uu feetu fayyaa miti otu? Si fayyaa dhabe malee maal ta'e hin jedhe ummanni. Adaraa seera. Maal taate hin jedhe jaarti. Maalin jedhe adaraa rabbi amma. Maal niitii koo taate narratti fincaa'uu barbaade moo narratti fincoofti? Maalin jedhe kun? Namnumti maal naan jedha ammannaa. Maalin jedhe abbo? Yeroo too hin qaana'in. Laaqanni ishiin naa fiddi toonattaaf. Dhiirri ka jedhame haadha dhufee haa fincaa'u kaa wala garraan jedhe. Adaraa seeraa namichu. Adaraa seeraa seereef. Seereef isin jedheera. Bakka kanatti fincoofta.
أنا ما دبت أنا وتا أنا ما هرك كوب بس تفرق أكاسي وانا فيلاتي في بيجوب تكا ada rasa rambasi wangkat imbasi tijat ada rasa rasi imba ada rasa anu ona bilato ada rasa ada rasa sini mal gochuufi jechuun maal gochuufi hin jedhe babareera dhiisa na qorachuufi miti na qorachuufi ani be namni takkittiin iyyuu hin fincooftu na qorachuu keessa bareera bare deemi manaajara gandaati maal taate gurbaa maal manaajara gandaa dhiisiti manaajara biyyaa maaf hin taane seera baheen buluu qabda adaraa seera egaa dhuguma jetta adaraa seera hin baasii waan kan hin baay'ee waanti kun adaraa seera maal taate adara bakka kanatti akkamitti bichooftusin isinumatu nutti himemi adaraa seera adaraa seera waan kana narraa qaba jedheera waan isan adaraa seera ibi fincaa jirtame namicho na adaraa seera ara yaabiya adaraa seera baasin jedhe giddumaani nama jabaa mootii